Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarran keenya warri Dubai keessa jirtan jira jirtu. Eessayyuu jiraadha Dubai keessa jiraadha. Eessayyuu biyya eessayyuu jiraadha. Wantan isiniin jedhu yaa ijoollee shamarran. Warri keessaan keessattuu warri xalabaa jala jirtan biriyechaati ofii gadhaa isiniin jedheera. Maaliif jennaan kan nama eegu garuu rabbii tokkichaa rabbi isin eegu eessattuu jechuudha. Maaliif jennaan hattuun jabaateera. Hattuun kun maanni yoo jettani gabaa gurraacha birii galchina jedhanii ijoollee akaawuntii nama biraatiin inni birii dhaqee fuudhu waraqaa Afrikaan qabu waraqaa eenyummaa ofii akkasitti ijoolleen shamarran keenya shawwadamanii akkasitti boohanii maraataadhaan isiniin jedha. Wantan isiniin jedhu yaa obbolaa kan qofa isinii dafqitanii shintibeetii namaa miicitanii nyaachuudhaa dhabdanii hirriba rafiitii gaarii yuutuubii rafuu beektanu hirriba keessan dhiiftanii sa'aatii 24 dugdaa cittanii kanan isiniin jedhu yaa obbolaa kan qofa. Ammas taanaa warri sagalee kana dhageessan bakka jirtan hundatti waliif sheerii godha. Yaa obbolaa kan koo yaa shamarran keessaan keessattuu warri Dubaa'ii kana keessa jirtan ijoollee hedduutu shamarranirraa bireechanii rakkoo irraan gaharanii hadaraa yaa obbolaa kan koo. Nama eenyummaa isaa hin beekin nama maalummaa isaa hin beekin maallaqa kan keessan lakkooftanii ittiin kenninaa. Maaliif jennaan ijoollee hedduutu jechuudha. Nyaatamanii ijoollee hedduutu shawwadamanii jechuudha. Akkasitti ijoollee hedduutu rakkootirra gahara yaa obbolaa kan koo. Shamarranii nama maalummaa isaa hin beekin nama eenyummaa isaa hin beekin birii keessanitti hin galfatina. Maaliif jennaan birii yoo galfachuu barbaaddani nama eenyummaa isaa waraqaa isaa laalaati suuraa isaa kaafadhaati ayidii isaa koppii godhaati. Maaliif jennaan ayidiin sun suuraan isaa sun borragaa isinii ta'a. Nam tokko immoo mana keessa taa'ee sunii dhaqii sanaan dhaqii fuudhi jedhee akaawuntii of nama biraatiin dhaqee walitti sheerii godhanii dhaqanii akaawuntii sanaan birii galchanii kaanii deebisanii jechuudha. Deebisanii akkasiin deebisanii wal mormaaran isiniin jedha. Tooftaa akkasiitiin adeema mara namni waraqaa hin qabne dhaqee birii nama harkaa fuudha. Booda immoo yeroo gaafatamu ragaa keessan dhiyeeffadhaa jedhu. Kanaafuu jechuudha ragaan nama rabbiin tokkicha yeroo ammaa kana immoo gabaa gurraacha jennaan jechuudha. Eessattuu inuma beekama haala addunyaa beeka. Kanaafuu yaa obbolaa kan koo hin nyaataminaa yaa shamarran keessaan keessattuu yaa shamarran biyya Arabaa. Eessa jiraadhu Dubaayii keessa jiraadhu Suudii keessas jiraadhu yaa shamarran keessaan keessattuu jechuudha. Bireechaati of eeggadhaa yaa obbolaa kan koo. Yeroo ammaa kana aalii ofiitu nama sodaachisa. Maaliif jennaan ijoollee hedduutu shawwadamanii jechuudha. Goodinyaan kiyya jechuudha. Birrii hedduu dhabdee jirti amma. Ijoollee hedduutu booharan jechuudha. Otuun isinitti lakkaayi wallaahi hin boosanii maan dhiiftanii jechuudha. Maaliif jennaan sagalee kana warri dhageessan yoo sodaa rabbii qabaatan jechuudha. Yoo rabbitti amantan sagalee kana bakka barbaadanitti sheerii godhaa. Keessaan keessattuu shamarran biyya Dubaayii keessa jirtan. Kanaafuu yaa obbolaa kan koo amaanaa isinitti ta'e ta'uu isiniin jedha. Ijoollee hedduu booharanii karaa gabaa gurraachaa dhufee birii isinii galcha jedhee sosobee mana xalabaadhaa baasee dalagaa bareedduun galcha jedhee itti taphatee jechuudha. Namni kun amma birii hedduu nyaata jechuudha. Tokko lama hidhee 45,000 diraama 45,000 gabaa gurraachaan isinii galcheedhee jechuudha. Ijoollee hedduu birii 45,000 jechuudha diraahama Dubaayii jechuudha. Harkaa fudhatee silkii isaa cufatee biyya kana keessa jiran isiniin jedha. Kanaafuu jechuudha. Inshaallah yoo rabbi jedhe viidiyoo isaas kan inni birii sana kaffalu waa hundumaayyuu viidiyoo isaa fideen isiniin gaha inshaallah biizinillah. Kanaafuu jechuudha warra akkas shawwadee shamarran shawwadanii sossobanii birii isinii galchine jedhanii ammas sossobanii xalabaadhaa baasanii dalagaa bareedaa isin galchine jedhanii birii harkaa funaananii ijoollee hedduu ta'anii booharan isiniin jedha. Kanaafuu jechuudha miidiyaa sana viidiyoo sana ammas yoo daawwachuudha jettan Mubaarak Shawootii fi Fu'aad Shawoo yuutuubara isaa jala dhaqaati daawwadhaa viidiyoo jira suuraa jira hin beektan isin wachitti. Kanaafuu jechuudha wanti nama nyaatu immoo kan nama nyaatu nu keessa jira jedhee Hacaaluu Hundeessaatu. Kanaafuu jechuudha rabbii keessa sodaadha warri viidiyoo kana ilaaltan shamarran biyya Dubaayii keessaaf sheerii godhaa fi warra xalabaa jira jiru warra barraa jiru of beekaa hin jiranu garuu hin baana bakkee baana barraa jirra jedhan malee jechuudha. Ijoolleen hedduun nyaatamanii rakkatanii akka waa xiixan dhabanii jiru ijoolleen hedduu jechuudha. Baay'ee rakkatanii jiran ijoolleen jechuudha. Kanaafuu yaa obbolaa kan koo rabbiin keessa sodaadha. Rabbiin isinitti ta'u bakka jirtan hundatti waliif sheerii godhaa. Gabaa gurraachoo jettan eenyummaa isaa nama maalummaa isaa beektanii suuraa isaa kaaftanii maaskii illee yoo kaataa jiraate maaskii isaa sana irraa buuftanii suuraa isaa jettanii ayidii isaa jettanii wal bira qabdanii ilaaltanii birii kan keessan kennattan jechuudha. Sunuyyuu shaayidaa isinii ta'a masarajjaa isinii ta'a. Kanaafuu jechuudha gurra isin jiraatuuf fuuldurattuu timirtii isinii ta'i ta'u garuu immoo warri kenneerraa warri nyaatameera garuu immoo inni nyaate sunis samaa hin lixu ardii keessaa hin lixu garuu gaafa birrii sana fixa inuma gadi ba'aa miti. Waa tokko rakkoo qaba alhamdulillahi rabbil alamin biyyi kun biyya diimokiraasiiti Dubaayiin kun alhamdulillahi rabbil alamin. Kanaafuu jechuudha shamarran keessaan keessatti warri Dubaayii kana keessa jirtan gurra isin jiraatu bireechaa nama of eeggadha bireechaati
kanaafuu akkas isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.